Kun Radio Afuura Biyyaati. Radioon Afuura Biyyaa karaa marsaa interneetaa sayfanabalbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun Radio Afuura Biyyaati. Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya reediyoon Afuura Biyyaa qophii ishee har'aa qabattee dhiyaatteetti itti dhiyaadha. Gallacha tokkummaa hundee bilisummaa maragaa afaan Oromoo dhagam afaan Oromoo afaan Oromoo. Akkuma torbee darbee har'astii geeffannaa sagantaa keenyaa afaan Oromooti. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Mata duree wal fakkaataa irratti torbee darbee qorataa saayinsii afaanii kan ta'an Dr. Kabbada Hordofaa waliin maree goonetti guddaa gammaddanii dhaggeeffattootni keenya baay'een yaada keessan nu qooddan guddaa isin galateeffanna. Yaadni isin waa'ee sagantaalee keenyaatiif nu ergitan nuuf jabina waan ta'aniif galatoomaa isin jechuu barbaanna irra deebine. Sagantaa keenya har'aa keessatti immoo walaloof asoosama afaan Oromootiin barreessuudhaan kan beekame keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Walaloon dhangalaasa saba koo gammachiisa yoo weeddises maal qaba. Muda kabo Jabada wale jabesa Tokuma kesan chimsa Akadi jetti nafto Hinoltu bariunsa Hinolu bariunsa Guyyaa guyyaatti fuula intarneetii meeqa daawwachaa oolla? Maxxansa garaagaraa Facebook irratti baanu meeqa argaa oolla laata? Deebiin keessan baay'ee akka ta'e mamiin qabnu. Garuu maxxansa Facebook irratti arginu keessaati meeqansaa yaadanna laata? An kan keessan hin beeku, deebiin koo garuu an baay'een argaa oolu keessaati kana yaadadhu muraasa. Darbee maxxansa nuti Facebook irratti dubbisnu kan ilaalcha namaa haalaan harkisan ta'etu agarra. Yeroo darbee afaan Oromoo hundee Oromummaa mata duree jedhu irratti wayita sagantaa garaagaraa qopheessuudhaaf karoorfannee jirrutti maxxanfama nuti Facebook irratti argine kan salphaatti dagannu nutti hin taane. Wanta nun agarree walaloo afaan Oromooti. Irra deddeebinee dubbisnee irraa ba'uu hin dandeenye. Laayikii itti laannee sheer goonee nu ba'uu didee. Barreessaa walaloo kanaa qunnamuudhaaf murteeffanne. Yaalii goonee yaaliin keenyas nu milkaa'e. Walaloo kee kanaa raadiyoo keenya irratti yoo dubbisne maal sitti fakkaata? Achumaanis yoo keessummaa reediyoo Afuura Biyyaa taatee jennee gaafanne. Affeerraa keenya gammachuudhaan nu fudhate. Dhaggeeffattoota keenya keessummaan keenyaarraa Abraham Tesfaye Gudina jedhama. Abraham ammammaatti macaafosa 3 barreesse afraffaa immoo xumuraa jira. Asoosama barreessaa walaloo dhangalaasa. Jalqaba walaloo isaa isa nuti Facebook irratti argine qalbii keenya harkifate sanatti isin dhageessisna
ittaan suudhaan immoo Abraham ofii masaatiin dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baraa. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin taatan isin affeerraa. Mee gara walaloo Abrahamitti. Kamiin ta'ee buluu ka'ee harree ta'ee harreetti fakkaadhu nadhaan naanna'amee natti feenaan baadhu sarittiin moo ta'ee garaa bal'ifadhu naa darbannaa nyaadhee na dhawwannaan usee marmaramee rafu saawwa wayyaa laataa saawwa kanaannanii ilmoo koo beelooftee hidhaatti dhiisanii yemmuutti waan garaa na dura qabanii aannan gurruu bule hanga nu deebisu waa'ee dhalaa dhiisee isaaniif mirgisu daalee koo booqee koo jechaana hoossanii miiraan macheessanii siicoonatti qabaa aannan elmanii namummaa obbaasee buufattuuf deebisee garaa miilla godhee qaama cululussee summii koo facaasaa hidda dhiigaa keessa gatii dhiigaa nyaachaa jiraachuun bayeessaa lakki erimman ta'ee ilaala. Nyaachuu utuun beekuu du'aa baasee boollaa kadayya bedhiisee fayyamaan qoccolaa. Garuummoo filannoon baay'inaan wal namaan rukuta. Bineensa daggalaa leenca wayyaa laata. Anoona wallaale barichaaf kan tolu ka beektan naa himaa kamiin ta'ee buluu. Abraham Tesfaye Gudina baga nagaan dhufte. Atu dubbannu walaloo kee kana gaariin si dubbise. Tole baga nagaan edde dhugaatti walaloo akkaataa itti dubbiste fakkaataa itti waraabame suuraan illee qindaa'e baay'ee jaalladheera. Ulfaadhoo hojii koo caalmaatti wanta bareechite haala kanaan dhiyeessiteeffatillee. Meegaa amma dhaggeeffattoota keenya wajjin wal bartaa. Abraham Tesfaye Gudinaa eenyudha? Na iyyaafattanii keessumaa sagantaa keessan jechuun kan Radio Afuura Biyyaa akkan ta'uuf carraa kanaan alattanii gara waltajjii kanaatti waan affeertaniif guddiseen maqaa dhaggeeffattootaatiin isin galateeffadha. Egaan gaaffii Abrahaamiin jedhu deebisuuf bakka dhalootaa Afaan Guddina yoon eegale ani kutaalee Oromiyaa keessaa Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Dirmajjii magaalaa xiqqoo Biilaa jedhamuun waa'uun maatii koo daldalaan jireenya wallaansoo qaban abbaa koo Tesfaye Gudinaa fi haadha koo Daggituu Taaddasee Dhaabaa gidduudhaa biqile. Maatii kiyyaatiif an dhala isaanii kan arfaffaa fi dhumaa yemmuu ta'u jechuunis duguuggaa gadameessaadhaati. Umuriin koo yeroo barumsaaf ga'ettis akkuma daa'imman naannoo kootti argamanii mana barumsaa naannicha jiru seeniin tokko jedhee barumsa idilee eegale. Egaan akkuman duratti siif hime maatii koo daldaltoota waan ta'aniif gama tokkootiin yeroo barumsaan ala dhaabbata daldala maatii koo keessa oolee dalagaa isaan gargaara. Gama biraatiin ammoo barumsa koo hordofaan guddadhe. Haala kanaan barumsa koo hanga kutaa 10tti achuma maatii koo bira ture ergan baradheen booda barumsa fooyyee qabu barbaacha kutaa 11ffaaf magaalaa Hiraa deebi'ee baatii 7 baradheen addaan kutee gara magaalaa Najjootti darbe. Kutaa 11ffaaf 12ffaas Najjootti baradheen qormaata biyyoolessaa kan kutaa 12ffaas achuma magaalichatti qorame. Qabxiin naaf deebi'ees kan barnoota olaanaatti na fufsiisu waan tureef yuunivarsiitii Haramaayaatti ramadamee waggoottan 4 achi ture. Kanan qo'adhees pure economics yoo ta'u yeroo ammaa kanatti immoo dhufee as Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg jiraataa jira. Gabaabaatti kana fakkaata. Baay'ee gaariidha Abraham. Mee amma immoo akkatti gara hogbarruutti seente dhaggeeffattoota keenyatti himuu dandeessaa? Egaan seenaan hogbarruu waliin qabu umurii daa'imummaa fi dotummaan dabarsee waliin walitti hidhate achumarraas kan eegaludha. Jechuun koo dur yeroon daa'ima ture Abrahaamni kamee kan dubbachuu hin dandeenye giingeen ture. Sababuma kanaatiin mana barumsaattis ta'e maatii kiyya keessatti badii koo malee yeroo yakkam baafadhee dubbachuu dhugaa koo falmachuu waan hin dandeenyeef badii hiriyoota koo mana barumsaaf obboloota koo manatti abbaa badii ta'e yakkamee ana tureeffama ture. Haa ta'u malee kun immoo
namoota dubbatanii dhugaa isaanii falmachuun isaan dhibuuf akkasumas saba koo warra afaanitti luugama qabaniif afaan akkan ta'uuf dursee waaqa na uumeen karoorfame gochaan akka kanaa dursee narra ga'ee miidhamsa isaa argee akkan darbuuf dursee kan yaade kun akka anarratti raawwatamu kan fedhe natti fakkaata. Dabalees ammoo nan yaadadha. Kutaa keessatti yeroon ginga'u ijoolleen natti kolfu sodaa jedhurraan kan ka'e mana barumsaan dhaqu jedhee waan an dideef maatiin koo barsiisaan kutaa keessatti akka gaaffii nan gaafanne naa himanii mana barumsaatti na ergan. Haa ta'uyyuu malee yeroo tokko gaaffii barsiisaan gaafatee daree guutuu wallaalaniif ani qofti beeku yeroo na quunnamu baay'een gaddan ture. Ta'us garuu dubbachuu dhiisuyyuu katabeen barsiisaatti agarsiifadhan ture. Egaan kunis yaada koo afaaniin dubbachuurra barreeffamaan akkan ibsachuu shaakaluuf kan sababa ta'edha. Yeroo sana eegalee arraba kiyya caalaatti harka kiyyatu keessa koo naaf ibsa. Sababuma kanaatiin baay'ee dubbachuurra baay'ee barreessuu shaakalaa guddachuuttan dhufe. Kunis waaqa biraa bor barreessaa akkan ta'uuf karoorfame kan ta'e akka ta'etti namana. Kana lachuus oolee bulee ergan addunyaa barreeffamaatti seene hubadhee gochaan waaqayyoo martinus gaarummaaf akka ta'u naaf gallaanan isa dur gingee ta'utti gaddaa tureef dhiifama gaafadheen baga arraba na qabdee harka arraba naaf goote jedheen galateeffachuutti seene. Qophiin koo bor barreessaa sababa na gochuuf waaqa biraa saganteeffamee gingummaa kiyyaan eegalee yommuu kutaa lammaffaa ga'u barsiistuun afaan amaaraa keenyaa seenaa Abdiisaa Hagaa kitaaba barnootaa kutaa shanaffaarra jiru irraa nuuf dubbisa. Nuti immoo ishee faana buunee barreessaa dandeettii dhaggeeffatanii barreessuu nu shaakalsiisti turte. Yeroo sanatti ani waa'ee dandeettii dhaggeeffatanii barreessuu caalaa waa'een seenaa Abdiisaa Hagaa sammuu na qabate seenaa gootota biroollee barbaadee akkan dubbisuuf na kakaase. Kanuma barbaachas kitaabota garaagaraa yeroon gaggalagalchu oduu durii fi seenaa garaagaraa dubbisuuttanis itti seene. Yeroo sana keessa haati koo nyaata gurgurti ture. Anis gabaa nyaata soorachuuf dhufan oduu durii fi seenaa beektan naa himaa jedheen isaan rakkisa ture. Haaluma kanaan guyyaa tokko namtichi mana keenyaa nyaata soorachuu dhufe tokko oduu durii naaf himi jennaan. An oduu durii baay'een beeka. Yoo ati na waliin galtee loon naaf tiksite ani immoo guyyaa guyyaatti oduu durii tokkoof seenaa tokko yeroo ati galtu siifan himanaan jedhe. Anis yaada isaa kanatti waan hin walii galeef warra koo jalaa haatee gara mana isaa baadiyyaatti lafa deemsaa lafa sa'a lama akkas ta'utti na fudhatee gale. Egaan galgala sana karaa waan hin deemeef dadhabee waan hin tureef oduu durii utuu naaf hin himin rafe. Garuu maatiin koo ollaa dachaafatanii halkan guutuu na barbaadaa bulanii iyyaafata keessa bakka hin jiru baranii waan dhufaniif akka rafee jirutti duddarra na buufatanii na fudhatanii galan. Haala kanaan dhufee yeroon kutaa ja'a ga'etti kitaaba asoosamaa afaan Amaaraatiin barraa'ee fi Himbaannaasaaf jedhu tokko kan namni keewwatee mana keenya keessatti argeen dubbisuu eegale. Kitaabicha keessatti wanti barreeffame qalbii na boojinaanan ittuma dubbisuu koo ittuma fufe. Yeroo abbaan kitaabichaa dhufettis hangan xumurutti akka naaf obsu taasiseen dubbisuu xumuruu danda'e. Yeroo sanatti miira guutuun liqinfamee waanan dubbisuuf akkasumas maalummaa asoosamaa waanan hin hubatiniif bakka nama kofalchiisurra yeroon ga'u lapheerraa kolfaa bakka nama gaddisiisutti ammoo imimmaan buusee bu'aan dubbisa ture. Dhugumatti yoo anaaf kitaabni sun kolfaaf imimmaan ture. Egaan kitaabni sun asoosamootan dubbise keessaa isa jalqabaa ture jechuudha. Gaafan kitaabicha dubbisee xumure halkanicha guutuu irra finan bulle. Ciisee ta'u waa'ee akkaataa uumama barreessaaf dandeettii isaa ajaa'ibsiifadha. Barreessaan gama tokkootiin tolasaa ta'ee dhugaa awwaaleerra ta'a. Gama biraatiin ammoo badhaasaa ta'ee dhugaa koo jedhee iyyannaa ka'a. Himataanis himatamaanis isuma. Ofuma abbaa seeraa sadii ta'ee dhaddacha taa'ee dhaggeeffata. Abdataa ta'ee ragaa ba'a. Abbaa langee ta'ee seeraaf falu. Abukaattoo ta'ee himatamaaf faccisa. Barreessaan nama tokko ta'ee utuu jiru akkamiin al tokkichatti amala namoota hanga kanaa qabaachuu danda'e. Isa jedhutu na raaja ture yeroo sanarraa eegalee. Kana raajamaan kitaabota biroos barbaadee dubbisuu kootti fufe. Abbaan kiyya kitaaba barnootaan ala harkatti arguu waan hin feeneef erga maatiin koo rafaniin booda tureen halkan taa'ee dubbisaa bula.
Kitaabonni afaan Oromoon barraa'an hedduunis waan hin turaniif kitaabonni afaan Ingiliffaan qophaa'an dubbisuuf ani immoo dandeettiin afaan Ingiliffaatiif qabu kanaan waan nan ga'iniif kanan dubbisumatti kitaaba afaan Amaaraatiin qophaa'an turan. Haala kanaan utuun jedhu nan yaadadha. Kitaabota asoosamaa 74 dubbisee gara kutaa 7tti ce'e. Barreessaa waaqatti fakkeessee waaqa xiqqoo jedhee kanan maqaa moggaaseefis yeruma sana keessa ture. Waaqni xiqqoon kun akkuma waaqa isa guddaa lafas waaqas namas uumuu danda'eera. Uumamni waaqa xiqqaa kun akkasa kan waaqa guddaa ijaan hin argamin harkaan hin qaqqabamin iyyuu malee addunyaa waraqaa gubbaa utuu isaan lubbuu horanii oliif gadi munyuuqanii hin argan ture. Lachuu nama uumaniiru. Lachuu yeroo fedhanittis jiraachisuus ajjeesuus danda'u. Kana laaleen ga'anis barreessaa waaqatti fakkeessa. Achis waaqa xiqqoo kana ta'uu nawwe. Yaa Waaqayyo barreessaa utuu nan taasisin nan ajjeesin jedhee kanan kadhadhes qofa ijoollummaa sanaan ture. Yeroo sana eegalee ijoollonni umurii koo keessatti argaman gaafa baratanii fixan boor maal akka ta'u gaafa gaafataman yommuu warri kaan dooktarii jedhan warri kaan paayileetii jedhan yeroo warri kaan immoo pirezidentii jedhan hangaruu barreessaa jedheen deebisan ture. Egaan fedhii ani barreessaaf ta'uuf qabu akkanaaf guutuuf waaqa kadhadheera. Haa ta'u malee kanaan hin dhiisne. Anis wanta narraa eegamu ba'achuun eegala. Innis baay'ee dubbisuu, baay'ee dhaggeeffachuu, baay'ee shaakaluu ture. Yeroo sanarraa eegalee kitaabota asoosamaa kanan dubbisu ittiin bashannanuuf yookaan kan biroof utuu hin taane akkaataa barreessaan qooddattootatti uume, akkaataa inni itti boqonnaatti fuulaa fuulatti ce'u, akkaataa inni itti walitti bu'iinsa afaan Ingiliffaan konfiliikti jedhan uume, akkaataa inni itti deebisee immoo furmaatatti godhu, tooftaan inni ittiin qalbii dubbistootaa rarraasaa fuulduratti fudhatee kaasuuf kana fakkaatan hin qayyabadhaa ture. Kitaabotan dubbisu marayyuu hiriyoota koo walitti qabeen seenessaaf. Kanas kanan godhu isaaniif jecha utuu hin taane waa'ee laphee rarraasaa fi akkaataa seenessa barreessaa kitaabichaa keessa hangam akkan hubadhe isaanitti shaakaluuf malee jalqabumarraa eegalee fedhiin koo addunyaa barreeffamaa keessa jiraadhee dhaloota dhuftuuf hangan danda'e waa galaasee darbuudha. Haaluma kanaan akkuma ati beektu kitaabota 3 maxxansiisee gabaarra oolcheera. Baay'ee gaariidha Abraham. Sila akkanatti himtetti kutaa 7ffaa fa'aa atuu hin ga'in naannoo macaafota 74 akka dubbiste natti himte. Afaan maaliitiin kan barreeffaman ture kitaabotni kun? Kitaabii 74 siin jedhu kun martinuu afaanii Amaaraatiin kan barraa'anidha. Baay'ee gaarii. Ilaaga amma gaaffii koo isa taanu si gaafachuuf kana akkatti naa ibsitu barbaade. Afaan Oromootiin barreessuun afaan Oromoo afaan barreeffamaa eega ta'eetii har'aa waggaa 20 hin caalu. Dur yerooti barattee akkuma tan manatti maa jirtu waan hundumtuu kan inni barreeffamee ture mana barumsaa keessatti afaan Amaariffaati. Amma yeroo ilaallu afaan Oromoodhaan barreessitat immoo kitaabota baay'ee barreessiteettaa walaloo dhangalaasta afaan Oromootiin afaan Oromoo afaan du'ee turetu ka'eetu yoona amma immoo afaan barreeffamaa ta'e kunumaatiyyuuttiin macaafa maxxansuu dandeessi. Afaan Oromootiin barreessuu sana akkamittiin sadarkaa kanarra geessisuu dandeessiti? Gaaffii bareedaadha. Egaan akkuma sitti mee hanga kutaa 10tti baay'een dubbisaa ture malee barreessuun jalqabne. Yeroo kutaa 10 ga'u afaan Oromootiin walaloo tokko barreessee buufata raadiyoo Gimbii qophii uummata dilbataa jedhu dhiyeesse. Yeroo sana achirratti naa dubbisanii namoonni maqaa dhageenyee walaloo bareedaa barreessitee gaafa jedhanii natti tole. Caalaatti iyyuu barreessuuf na kakaase. Wanti sun yeroo kutaa 10ffaa manni barumsaa cufamu walalooni sagantaa cufa mana barumsaa irratti dhiyeesse inni hojii koo lammaffaa ture. Haala sanaatiin kutaa 11ffaatti gaafa hin ce'u asoosama 7-2-7-3 reediyoo Gimbiitti dhumtu barreessa jedhee barreesse. Yeroon barreessee xumuree lafa kaa'u maafanii kitaaban godhu wanta kanaa maafanii barreeffama raadiyoo qofaatti daangessee dhiisasa jedhuun sanatti ce'e. Na yaadadha sababa barreeffama sanaatii fi kutaa 11ffaa keessa deebi'uu koo
Sababni isaa yeroo ijoolleen mana barumsaa dhaqanitti reefuun gadi ciisuu fedha. Waa'een barumsaa sammuu koo keessaa badeera, waa'een kutaa darbuu keessa kootti badeera. Sababa sanaatiin maatiin koo haala kanaatiin mucaan kun kutaa 12ffaatti ceenaan qabxii ga'umsa fidee barumsa olaanuuf ce'uu dhiisuu danda'a jedhu mana barumsaa na dhaabsisanii manatti na deebisanii waan an barreessu eegale sana akkan xumuruudhaaf carraan laatanii. Gara gaaffii keessaatti immoo gaafa deebi'u akkuma siimee kitaaba ni dubbise baay'een isaa kitaaba afaan Amaaraati. Godaannisallee kutaa 7tti kanan dubbise isa booddeedha. Godaannisa taanee dirmammuu kuusaa gadoo kitaabota yartuudha. Kitaabota ni afaan Oromootiin argee dubbise. Haa ta'uyyuu malee afaan garaa haa ta'uyyuu malee kitaaba kamiyyuu yoo dubbiste ogummaan horatta. Ogummaan afaan sanarraa horadha. Afaanicha osoo hin taane akkaataa barreeffamaa fi shaakala akkaataa itti yaada ibsannaa sana hubachuudhaaf na gargaareera. Afaan Oromootti immoo fayyadamuu fi caalaatti dhaggeeffachuu namoota beekanitti hiikanii haasofsiisuu caalaatti immoo shaakaluu sanaatiin gara hojii afaan Oromootti ce'uu akkan danda'u yeruma sanayyuu nan beekan ture. Bara meeqa keessan? Akkuma sitti barreessuu kana shaakaluutti ka'e kutaa 10tti. Isa dura garuu barreessuu osoo hin taane wanta keessa kee guuteedha kan alatti ba'u. Waan hin beekne tokko hin barreessitu waa tokko iddii keessa kee guutee booddee shaakalee iddii qabaattee booddee muuxannoo iddii qabaattee booddeedha kanatti gadi baastu. Isa sanaatii fi hanga kutaa 10tti bakkeetti baasuun eegalleen ture. Keessumatti hin funaannataa ture malee. Hanga ammaatti macaafota meeqa barreessiteetta Abrahaam? Egaa akkuma asitti kutaa 11ffaa utuu hin jiru kitaabani barreessuu eegalee sababa isaatiin mana barumsaa addaan kutee manatti galee barreessee fi ta'e kitaaba waadaa jedhamu ture. Maxxanfamin iyyuu malee asoosama tokkotti kitaaba jalqabaadha. Abbaan koo na jajjabeessa ture. Gama kanaatiin baay'een galateeffadha. Abbaan koo nama barateemini daldalaadha. Haa ta'uyyuu malee nama dhala saafatudha. Nama jajjabeessuudha waanta ta'eef ati barreessiitii xumuradhu malee gama maallaqaatiin rakkoon tokko hin jiru. Ansin gargaara naan jedhee barreeffama koo xumuree gaafanii abbaan koo naa gulaalchisuu Finfinnee fuudhee deemu. Barataa haayiskuulii ta'uu koo qofaatiin utuu kitaaba ani barreesse hin dubbisin caalaatti abishaatu waa'ee kanaa dhiisee barumsa isaatti akka inni cimu godhaasa jedhu abbaa koo gorsanii abbaan koo gaafa gad deebi'u yaada isaa jijjiiramee natti dhufe. Barataa haayiskuulii ta'anii kitaaba maxxansuu fi sadarkaa olaanaa irra ta'anii maxxansuun garaagarummaa qabaa fudhatama irratti isa jedhu yaade. Yeroo sana kaasee maaliif godhe isan kitaaba barreesse sana lafa kaa'anii guutummaan guututti qalbii koo karaa qormaata kutaa 12ffaaf qophaa'utti deebi'e. Haa ta'uyyuu malee amma shaakaluu koondiifne barreessuu koondiifne qayyabadhee kanan itti bashannanu barreessuu ture. Isa booddee iddiin kaampaasii seenee booddee waggaa 1ffaa irratti gumii aadaa fi ogbarruu afaan Oromoo hundaa'e. Yeroon hundaa'e sanatti waltajjichaatii fi walaloo barreessee dhiyaachuutan ka'e. Walaloon koo suni baay'ee jaallatame caalaatti haamillee natti tore. Sanarra darbee barreessuutti hin ka'e. Tumaayyuu waggaa 2ffaa akkas waggaa 3ffaa yeroon ga'u pirezidentii gumii aadaa fi ogbarruu afaan Oromoo yuunivarsiitii Haromaayaatti jedhameen filatame. Yeroo sanatti ijoolleen sababa barumsatti biizii ta'anii fi waltajjiin sun immoo bareedee akka mul'atuu fi hojii baay'een anarra taa'utti ka'e. Barreeffama ijoollee gulaaluu dabalatee ofii kootiillee barreeffama dhiyeessuu dabalatee baay'een wantoota ta'utti ka'e. Haala sanaatiin barataa waggaa 3ffaa ta'e kudhaama jaalalaan maxxanse. Iddiin mooraa dhaabee kitaaba koo 2ffaa Ekeraa Haramaayaa jedhu kitaaba walaloon maxxanse kudhaama jaalalaa kitaaba soosamaati.
sadaffaa irratti bara akka lakkoofsa Habashaatti bara 2001 kitaaba koo sadaffaa kitaaba asoosamaa imaanaa imaltuu kan jedhu ni maxxansee magaalaa irraa oolche. Ammas macaafa tokko akkati barreessaa jirtu nan beekaa. Mee dhaggeeffattoota keenyatti himeessas? Egaani amma akkuma beektu biyyarraa fagaadheen jira. Haa ta'u iyyuu malee biyyaatti ba'uu kootiin dura kitaabota maxxansaaf qophaa'an 3 qopheessee lafa kaa'ee ture. Isaan 3 keessaati tokko Singiggoo kitaaba walaloo, Dungoowwan jaalalaa, seenaa namoota gootota addunyaa kanarratti saba isaaniitiif ifa ta'anii darbanii seenaa dhugaa qorachuudhaan intarneetii irraas kitaabota garaagaraas wantoota ta'uudhaan afaan Oromootti qopheesseen ture. Akka biraan immoo kitaaba asoosamaa bidiruu dhiigaa kan jedhu barreesseen ture. Haa ta'u iyyuu malee yeroo ammaa kanaatti ergiin dhufeetii kaasee akkuma agartee kitaaba maxxansu asoosama walaloo akka kana Kudhaami jaalalaa asoosama ittaansee walaloo ittaansee imaanaa imaltuu asoosama amma immoo Singiggoo walaloo ittaansee asoosama haala sanaatiin deemuuf jecha kananii amma Singiggoo dursuuf ka'e malee kitaabonni barreeffamanii lafa taa'an illee hin jiru. Egaani akkuma ni kanaan duras hiriyoota tokko feesbuukii fayyadaman beeksisuu yaalee kitaaba Singiggoo jedhu amma yeroo ammaa caalaatti bilcheessee san biyyaatti eegale caalaatti san biyyatti barreesse caalaatti fooyyessee akkasumas Ekeraan Alamaayaa akkuma maxxanfameetiin gabaarraa dhume deebi'ee maxxansuuf sababa humnaan argatiin hafeef gabaattiin deebiin hafee kitaabi suni namoota baay'ee bira sababan gahin jiruu fi Ekeraan Alamaayaa illeetti dabalee hanga walaloo 100 ol ta'an Singiggoo keessatti hammachiisee maxxansuu fi amma qophii barreeffamaa xumuree wanti naafu mana maxxansaa galchee akka dubbistootaan ga'u qofaadha. Baay'ee gaariidha. Mee Singiggoo jechuun maal of keessaa qaba immoo kitaabni sun? Mee hiika Singiggoo irraatiin nu jalqabiiti. Akkuma kana darbee sin gaafadha waa'ee asoosamas haa ta'u walaloo waa'ee hojiiwwan keetii waa'ee barreeffamoota keetii. Mee Singiggoo irraa jalqabna. Hiikni isaa maali? Maaliif barreessite? Egaa Singiggoo jechuun heerti barniingiseedhanidha. Afaan Ingiliffaatiin guba lapheeti. Fakkeenyaaf nyaata tokko nyaatte yeroo inni keessa kee joonsii fudhachuu dideessi gubu yeroo baay'ee Singiggoo jedhu laphee irraa guba laphee irraa. Haa ta'u iyyuu malee haala barreeffamaaf ogbarruuf akkasumas ibsa isarra caalu isa laphee gubiisa isa jedhamu sawaa nyaataa sanarra ka caalu Singiggoon jaalalaa jira. Fakkeenyaaf Singiggoo jaalalaa yoon jedhe jaalalatti kaleessa dabarsitee seenaa jaalalaatti kaleessa dabarsitee yeroo arra yaadattu kan laphee irraa si gubu seenaa kaleessaa gaafa yaadattu kan waltoosi ta'u yeroo hundaa kanatti furmaatatti dhabde yeroo hundaa sababa isaatiin kan keessi kee gubataa kan keessi kee itti aaraa jiraatu walalota akkasii baay'ee isaa sababaachi keessa jiruu fi Singiggoo isa jedhu maqaan kun bakka na bu'ee kitaaba kanaatiif maqaan taasa jedhu tabdadheeni kana moggaase jecha Singiggoo jedhu kanaatii fi qubee tokko isaatii fi hiikatti godhee walalootti ijaaree ergaama kitaabichaa guutummaatti wanta achi keessa jiru walaloo gabaabduun kun in ibsiti jedheeni haala sanaatiin barreessee kanan jiru jira. Summii riphee na jiiteessu ilkee argee hin buqqisu naqaribuu keessa laphee guba gaabbiin gabii dhabe ittan dhiise fala dhabee godaannisa foonii qulqulfata lubbuu ganna meeqa golgee bar meeqa sosobu Oromiyaa Oromootaa ormatti kalloofte odaaf irra deemaatti maaliif Singiggooftee? Baay'ee walaloo namatti toludha. Mee walaloota kee keessaati ga'ee ganuu jalqabdeeti kan hiika addaasiif sii kennu mee tokko dhaggeeffatoota keenyaaf yoon affeerisiin jedhe isa kamiin affeerta? Ani egaa waa'ee gosoota barreessaa
sanallee boodatti dhufna. Haa ta'u iyyuu malee kudhaama jaalalaarraa walaloo jiru tokko walaloo jiruu fi qooddataan achi keessa jiru dubbisee tokko waa'ee tokkummaa fi jaalala uummata Oromoo qeequudhaani quboota harkaa shanan itti fakkeesse kanan barreesse walaloon tokko jira. Innis walaloon sun natu caalaa jedha. Seera uumamaatiin wal cina goranii namticha tokko footoo hojjetanii natu caalaan dhufee sammuu qabannaan olaantummaaf tuffii har'a dhalateen walirratti ka'an quba harkaa shanan. Abbuddoonis ka'ee harka isaa facaasaa humna buusuu yaale dubbatee mammaaksa. Bishaanni gayyaa akkuma jedhan hangafa ta'uu koo otoo na beektanii geggeessaaf na filuu bira dabartanii anaan wal dorgomuuf akkamiin kaatanii hangafa ta'uu koo wanti mirkaneessu maanguddoo bubbulan gaafachuu dandeessu wal fuudhuufis ta'e yookaan wal eebbisuu walii galtee jiru caalaatti kan ibsu anaan fayyadamuu waliin mallatteessu. Isin arfan miti biyyayyuu yoo ta'e qadaaqadee bulchuuf eenyuun gadan ta'e hanga isa ga'u jedhee of seenessee quboota arfanuu irratti ija isaa babaase. Akeektuunis kaatee dabaree eeggattee filamuu waan feetuuf sababa keewwatte. Hunda keessan irraa na kan wayyuutu maaliif yoo jettan jira sababatu wantoota miliqannatu qotee baasa kunoo jedhee hundaan agarsiisa abbaa keenya kanaaf bu'aa guddaan buusa kanaaf na filachuu baannaan dubbiin isaan fokkisa. Qubi dheeraan ka'ee oliif gad maggalee kolfaa tuffii kolfaa kaaniin gad ilaalee biyya warra jaamaat baallaa mootii taati baroota gadadoo yeroo doofummaatti mallatteessuuf jecha barbaadamuu keetti geggeessaa taataaree murteessi atumti. Ati siyaa akeektu maaliif akkas taataa quba qabaa deemuun gaarii sii fakkaataa meeqaaf qusadhu rakkoo keessa buutaa. Kanaaf walfalmuu hambisnee kottaa akka goonu hojjaanis yoo ta'e kara beekumsaanuu ni caaltanaan jedhu quboota arfanuu geggeessaaf filamee maafan hin hoogganuu. Bulchaa hundaa ta'uu qobqubeelaanis feetee bareeda uumamaan jettee of tolte. Lakki anumaan filattu maaliif akkan jedhes amma na hubattu anaan na miidhagsuuf hundatu dhiphatu faayyaanatti guruuf lafa jala kaatu isheen naqatamte heerumuuf dhiyootti keewwattee miidhaguuf kennaa jaallee isheeti arfan keessan dhiiftee anumaan filatti. Kanaaf fokkisootaa daalachaa baraa anaan filadhaati na jala hiriiraa jettee lafaa awwaara kaasaa qubandatti mirmirsa. Takka akka kolfuu takkas nyaara guutti yaada isheen fagaattee kadeemte fakkaatti hundaa taajjabduun koo qubattee xiqqeettiin. Gaariidha hundinuu ba'eessa dubbattu gaafa duraa sana ogeessa fakkaattu har'a maal taatani maaliif doofaa taatu. Dhugaadhaaf guddoo haqa kee dubbatta ogummaa keetiinis waa baay'ee raawwatta. Ati si'a akeektu hin somne tokkollee ogeettii ta'uu kee eenyuyyuu wallaalle ilaa quba dheera jechi kee guddaadha. Hojjaaf ogummaadhaan ati tokkoffaadha. Qobqubeelaa kootu waa tokkoon siif hima akkuma jettoyyuu kara miidhaginaa arfan keenya caaleessumaa filatama. Garuu maal taatanii tokkummaa ka duraa sana dagattanii walqixxummaa keenya baay'ee tuffattanii ofittummaa bakka akkamiin laattanii. Gooftaan nuti hojjennuuf dhaadannoo yoo ta'e arga guutuu kaasa wal cina nu kaa'e. Kanaafidha tokko ofittummaa dhiisaa an jechuu dhiisaati nuti bakka buusaa. Tokkummaa yoo kaa'u waa baay'ee buufatu yeroo gammachuutti kolfanii taphatu gaddi yoo dhalatees walumaan hirmaatu. Wal dhibbee dhalateef jaarsoliin waamman waluma gorfannee waliif dhageenyu dogoggorree har'aas lammatan dhalatu yaada wal hubatu rabbi nuuf alaatu. Gorsa qotus guutiin hunduuf ejejanii badii isaanii mara qeeqanii baasanii miillatti wal kufuun dhiifama jedhan jedha. Maaliif tokkoon taane maaliif walii mormina.
barumaan darbaa amma yoomitti nu darbaa fardatoo garbuu liite achuma gangalatu baratoo darbuu dhiide achumaan wasallatu nuutotoo baranaa jennu barrilee barani sokkite ormimoo nutti kofalte lakki lammii wanko mitoko haatanu mado lammii wanko mitoko haatanu Oromiyaa bandoofi walina kabsoyu Oromiyaa bandoofi walina kabsoyu bekeessa siin dhabne nu bekeessa qabna qabeenya siin dhabne nu qabeenya qabna walii galtee ni beedandi wal domina maaliif tokkoon taane ma wal guduunfina tokkummaa maaf dhabne takkalmaan bineensa maaliif wal jibbina Abraham walaloota kee keessaa yookaan immoo macaafati amma maatti maxxansiiste keessaati ekeraa haromaayaa kan jedhu isa tokko. Achi keessaati walaloo baay'ee jira ekeraan haromaayaa walaloo dheeraa tokkodha. Waa'ee maaliiti ekeraan haromaayaa mee dhaggeeffattoota keenyatti nuu himi? Egaan akkuma beekamu ani haromaayaa biyyaatti kanan baradhe yuunivarsiitii haromaayaa jechuudha. Yeroon jalqabaa magaalaa Haromaayaa deemu sana bara 2002 yeroon magaalaa Haromaayaa deemu haroo guddaa tokkoon cinaa magaalaa Haromaayaa seensa isaarratti arge haroo baay'ee bal'aadha nuti illee yeroo boqonnaa keenyaa kana achirra bidiruudhaan deemnee kana bashannanna turre yeroon waggaa arfaffaa eebbifamee ba'uuf jedhu bishaan kun injuru gogeera lafa duwwaan arge so bishaanan yeroo darbe arge har'a akkam ta'e isa jedhutu keessa koo dhufe ilaa ammannaa yoo fudhattee ilaalte yuunivarsiitiin Haromaayaa kolleejjii qonnaa jedhamee kan inni hundeeffame bara Haayile Sillaaseeti. Yeroo sanaa kaasee dooktaroota piroofeesaroota qonnaa hedduu oomishee baaseera. Ilaali yuunivarsiitii Haromaayaa cina ciisa Haromaayaan dandeettiin yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti wal geessuun bishaan sana iyyuu gogiinsa irraa oolchuu hin dandeenye. Na hubattee? So yuunivarsiitiin Haromaayaa achi jiraachuun isaa kontribuushiniin isaa maal sabichaaf maal godhe? Akkuma beektu haroon tokko callisee lafaa ga'een gogu kunuunsa barbaada fakkeenyaaf fi hanga haroo sanatti bishaan galuu fi hanga bishaanicharraa harocharraatti bishaan waraabamu yoo waliin giddu ta'e bishaan sun gogaa deema. Fakkeenyaaf yoon sun fuudhallee magaalaan Hararguutuun Haromaayaa sana bootteedhaan guuree dhuga. Aspaaltiitii agartu kan naannoo sanatti hojjetame hundinuu bishaan Haromaayaa sanarraa waraabama. Hojii babal'iinsa gamoo garaagaraa yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti ijaaramu hundinuu bishaan bakka biraatiin dhufu achirraadha. So Haromaayaatiif gogiinsa isaa keessaa sababni tokko hanga bishaanicha burqituu bishaanichatti namuu fi hanga achi kiyaati waraabamutu tokko ta'uu dide walgituu dide.
lammaffaa immoo kunuunsan qabu dachaarra ciisee jira bishaanni sun gaaran jedhamin iyyuu malee lafa ol kaatuudhaan marfamee jira bishaan bokkaan gaafa roobu kanaa biyyoo kana dhiqee maadhalee dhaqdhaqee irra tuulaa deema bishaanni sun jalatti awwaalamaa deema fakkeenyaaf dachee sana ammatu xinnoo ishee gadi qottee bishaan Haramaayaa jira jala ciisee jira sanaa dhaqdhaqiin dhufeerra guutuu isaatiif sababni maanni kunuunsi dhibuu isaati irratti immoo baatee jedha walaloon barreessi keessatti magaalaa baatee jedha uummata Haramaayaan bishaan isaa xuriidha jedhanii itti fayyadaman yuunivarsiitii dhufanii yuunivarsiitiin immoo magaalaa xiqqoo baatee jedhamtu achi jirti achiitiin jaarkaaniidhaan guurratu ittan si dhufa waa'ee haasaa Ekeraa Haramaayaa irratti innaa yeroon achi ture barsiisaan environmental economistii keenya tokko barsiisaa jedhama nan irraanfadhe waa'ee bishaan kanaa irratti bal'inaan kilaasii tokko bal'inaan irratti nu waan ta'e ture kanaan dura adiin tokko Haramaayaa waggaa 50 booddee akka inni gogu dubbatee turedha haala marra jiruutiin itti fufnaan garuu adiin sun dubbatee waggaa 25tti kan goge so walaloo sana irratti hojjechuudhaaf kan na kaase tokko yuunivarsiitii Haramaayaa ogeessota beektota achi keessa jiranii sabichaatiif naannochaatiif kontribuushinii dhabuu isaanii nan qeeqaa lammaffaa Haramaayaan maal jedha utuun jiruyyuu isaan ittiin hin fayyadne eddan gogee maalan itti hir'isa yoon gogee silaama isaayyuu badaatti fayyadaman dhugaatiidhaaf uummanni naannoo sanaan fayyadamu akkuma sitti mee yuunivarsiitii dhufeedha kan inni wantoota jeneraali kunuunsa dhibuu Haramaayaa sanarraatiin yeroo Haramaayaan sun gogummoo Ekeraa sanatu akkan hundi keessaniyyuu rakkoo keessan dhokfattanii kaa'attanii ana ammaaf hin gogenaan jettu sababa goguu koo isiniyyuu hin beektu samaaf hin dubbattanii isa jedhu bifa sanaatiinani maaliin godhe eker dubbistuu ta'anii Ekeraa Haramaayaa waamee haasofsiisa. yaa elama waan ati dubbatte keessaa waan lamatu baay'ee na dhiba inni tokko bishaan Haroomayaatti roobuu fi isa chirraati buddusamu sanatu waliin gitne jette lammaffaa immoo resoursiin achi taa'ee jiru waan tokko hin fayyadneef isa jedhudha kuni bishaan Haroomayaa yookaanis immoo Haroomayaa duwwaafatuun ta'e Oromiyaa bal'oodhumaaf iyyuu waan hojjetu natti fakkaata sitti fakkaatu si'a baay'ee hoogu barruun egaa hiikuma tokko duwwaatiif miti kan inni barreeffamu hiika akkasiitti yaaddee barreessitee laata yaa amma akkuma beekuu qabdu Haramaayaa irraa kaata waa baay'ee dubbachuu dandeessa Haramaayaan fakkeetti bishaan Haramayaa Ekeraa Haramaayaan dubbisu kun fakkeetti waa hedduu ta'uu danda'a silaasaayyuu barreessaanii yaada xiqqoorraa ka'ee generalize godhee dhugaa hawaasichaa dubbata ana achirratti yeroon dubbadhu waa'ee lagaa Haramaayaa qofatu na dhibbisee miti kanan dubbadhu jalqabumayyuu sanaatiin wal qabsiistee ergaatti dabarsuu qabdu gorsatti gorsuu qabdu ceephootti ceephoo qabdu qeeqatti qeequu qabdu sababa jiruufi exactly sanammoo namni hubataan tokko walaloo sana gaafa dubbisu yookaan gaafa dhaggeeffatu gadi fageenya haala jiruuf jireenya hawaasummaa dinagdee rakkoo siyaasaa waan fedhe haala bulchiisaa rakkoolee jiran hunduma isaayyuu sana keessatti xiinxaluu danda'a sababa sanaatiin daammuun qabanii biyyoo nyaatu jedhu baay'ee gaariidha Abraham baay'ee gaariidha meegaa walaloo kana nu affeertaa ree dhaggeeffattoota keenyaaf egaan rakkoon qabu isinan affeera carraa kana argachuu kootti natti tola maaliif yeroo baay'ee yerootti sagalee irraa dhageessuu fi kitaabarraa dubbistu wantoonsaa yeroo baay'ee isa kanatu irrayyuu nama hubatama carraa kana argadhee dubbistoota yookaan dhaggeeffattootaa fi affeeramuu danda'uun faanaaf carraa guddaadha. Egaa akkuma mata duree irratti agartu Ekeraa Haramaayaa jedha. Ekeraa jechuun wanta du'e tokko wanta darbe tokko hafuura isaa quunnamu natti fakkaata. Innaan eker dubbistuudha achirratti. Eker dubbistuu ta'een Ekeraa Haramaayaa haasofsiisa. Ekeraan hafuuraan hin haasofsiise jechuudha. Hafuurri barreessaa immoo akkuma beekamu qalbiidhaan yaadaan utuu akkas ta'e maal natti malaata
tune keraa kaasofsiise ka jedhuun ka wajjiniin haasofnes afaan keraati afaan keraa kan ammoo namoota biraaf sababa galuu hin dandeenyee fi gara afaan namaatti jijjiiruun qaban ture gara afaan namaatti saala ganaan hin jijjiire innis namicha obbo Gadaa Jiraataa jedhamu dhalataa magaalaa Aramaayaa turee fi yeroo dheeraaf biyya alaa ture yookiin biyyatti deebi'ee bishaan kana dhabu haala sanaatiinanii ekeraa sana kaasee haasofsiisuu barbaade walaloodhaan yeroo taa'usi haala kanaanii kanan barreesse. Baay'ee gaariidha. Egaa mee walaloo kana waliin dhaggeeffanna. Xiyyaarri obbo Gadaa Jiraataa qabattee dhuftee buufata xiyyaara Oromiyaa qubachuuf samii Finfinnee keessa marsaa jirti. Harka fuunee hordoftoota sagantaa keenyaa sirna simannaa obbo Gadaa Jiraataaf godhamu kana hordofee gabaasuuf dhufee as buufata xiyyaara Booleetti kanan argamu riippoortera televezyiinii Oromiyaa Ibsaa Dhugaati. Riippoorterri raadiyoo Oromiyaas cina kiyyatti argama. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaanis affeerraa keenya. Hordoftoota sagantaa keenyaa xiyyaarri obbo Gadaa Jiraataa fiddee dhuftee yeroo ammaa kanatti lafa qubatteetti obbo Gadaanis gara lammii isaan simachuu dhufeetti fuula ifaan harka farsanii nagaa gaafataa xiyyaara keessaa buutti jiru. Waaw! Obbo Gadaatti hedduu miidhageera. Do'attoota keenya egaan akkuma do'achuutti jirtan baay'ina namootaa irraan kan ka'e obbo Gadaatti ba'uun hangam rakkisaa ta'ullee hanga naaf danda'ametti qunnameenii gaaffiif deebii gabaabaa waliin taasisuun isinii dhiyeessuu yaala. Tole do'attoota keenya obbo Gadaan amma cina kiyyatti argamu. Obbo Gadaa baga nagaan dhuftan. Thank you. Galatomi. Obbo Gadaa erga biyyaa baatanii. Wow, it is long time. Amata hedduudha. Tole obbo Gadaa. Raadiyoo fi televezyiinii isaa saaqqatee sirna simannaa keessan kana lammii keessan hordofuutti jiruuf dhimma dhuftaniif gabaabaatti ibsuu dandeessu? Well, kanan dhufeefillee waa hedduu fi hundaa dura garuu bakka ganamaa galgala halkanii guyyaa ija dura marmaaree boqonnaa na dhorke sana arguu daawwachuun fedha. Obbo Gadaa bakki jettan kun eessa? Aroo Haramaayaa. Thank you. Galatomi. Obbo Gadaa. Daawwattoota keenya obbo Gadaan akkuma dubbatan bakka arguu yaadan do'achuuf dhugumatti iyyuu hedduu jarjaruutti waan jiraniif gaaffilee biroo dhiyeessuu fi dadhabuu kootiif na of galchaa jecha amma gara istuudiyootti isin deebisa. Gabaasaa televezyiinii Oromiyaa Ibsaa Dhugaa buufata xiyyaara Oromiyaa Booleerraa. Kaleessa dheengadda barreen gaddaa barkaan dur bukoo golaa eenyuuti ittima silaayin dhaga'u gurri abbaa forma. Obbo Gadaan bakka arguu yaadan yemmutti ga'an ija arge shakkanii amanuun dhibeeni. Dhiifamaa isinan dhamaasaa bakki kun eenyu maal jedhu maqaasaa jechuun gaafatanii beera karaa deemu gaaffiidhaan dhaaban. Beerichis inni hamaa mooji duratti Haramaayaa. Obbo Gadaan Haramaayaa meerree Haramaayaa usuun deebitee jalaa callisanii itti fufan deemsa boqoo cabsatanii. Obbo Gadaan akka waan maraatee qalbiin harkaa kaatee dirree gogaa ciisu qullaattof hambisee hubatee ilaalee caqasee bokkaa gaaffii roobse. Meerree Haramaayaan meerree isa dhaqe haroon ijoollummaa daakuudhaan guddadhe akka dhadhaa baqee meerree isa dhaqe gosoonni simbiraa dur irra daakanii har'a eessa jiru eessuma dhaqani. Dubbadhu lafana bishaan sirra ciisu ofirraa calaastee biyya kabajamteet maaliif qullaafte? Daandiin irra ba'ee lafti awwaara'e ciisicha Haramaayaa bakka mumunyuuqee ofirra foqoqee bubbeetti of laatee bubbee dhaggeeffate luba baasuu yaadee lubbuu faxaraqqee innis akka abbaa kee du'ee biyyoo dhaqe jedhee yoo dubbatu uumamni muufatee waaqnillee gungumee qaqawweessi ta'ee samiin gargar dho'ee aduun darbatamtee lafatti qurxamtee bakkeen silaa ifaa dukkanaan golgamte kirkira cimaatiin dacheen rukutamtee kutota ishee walii wal faana rommite. Bantii waaqaa keessaa ifni guddaan tokko ciisicha Haramaayaa gubbeetti gabba'ee dacheen gargar dho'ee ekeraan miilla isaan satat jedhee ka'e.
fayyaan du'aa ta'e du'aan fayyaa ta'e uumamni raa ta'e sagalee gadadoota isa dhageessise kolfa gurra dhoosuun dhageettii doorsise miira nama jeequ hundatti facaasee kaakkisee himimsee Akko awwaaltee dhugaa koo golgitee kabeektu dhoksitee kan hin beenne taatee hiddisi cabbaa'ee xannacha deebi'ee garaa jabeeffattee nyaata caalu harmaadha si sooree lootuu ciniinsistee du'i dhagaa baadhu guyyaa darbuuf jettee du'a naaf hawwite duudi jaamin jedhu ati maal na goote badii waaqa bira raftuu guyyaa qaxxistuu galgalaa do'ataa rakkoo koo fira garaa miillaa urunguu daggalaa salphoo ija kaarruu gadhee arrabadhaan qubeekaa yaada dooluu eegee sanyiin dhaalte taa'aa keessa dhoksee arraba marrataasa si baachise yakkamisin jedhu ana ammaaf yakkamta odaa safaretti abbaas safarataa boolla halkan qotteessitoo guyyaan lixaa ofiin of ajjeestee dachee keessa teessee dacheetti afawwaalta sagalee durbee kan eenyuutti mufatee eenyuutti akka gadde ekeraara maayaa dubbachuudhaaf dhufe aqatti mirgisee deebi'ee si'anii uummata ramaayaa hedduu gammadanii achitti fiigan addalleen girrisee akka malee see warra gandamuudee fuudhee ferechiisee ilillee warra jii gandijee dhaga'ee gandaraareen ga'ee baateef ganda qoree oduun gurra bu'ee achi ganda booyyee xiqqaa guddaa yaa'ee barattoonni mooraa hedduu raajamanii ilaalcha ramaayaaf achitti fiigan beelladoota manaas garaan tole jedhee mana hin oolchine laagaan dheebuun gogsee gargar babbaqaqseef abdii hunatanii miilla caamsaan laafee annisaa maayilee familee ta'anii loowwan babbaroodaa ilmoon bor abdatte samiitti ol ferexaa gaangoliin himimsaa arroonni alaakaa miillaan walabootaa reen walobobsaa oolaan fincaan suufaa gaalli sagaldabaa sareen iyyee duutaa adurreen nyaawwisaa eegee warra hoossaa kanuma qabaniin gammachuu ibsanii faana namaa lagatti bu'an waraabessa argee guddaa salphaan sunuu innumti daa'imni taa'aa keessa dhiittee ofirraa ariitu sareen garaa barteetti gororiyaa nyaata saamtee nyaattu kottaa nyaannu jedhee akka yeroo raqatti haantee isaa waammatu waa kolfa kajeelaa lagattachi ka'e naafa isaan okkolaa ekeraarraa jamee ol qawullee mataa suuta ol qabatee lafee dhukan qabne qaxat godhee hiixatee miixatee jamaatti mufatee hafuura dhokfate bakka ijaa duriin ofirra millatee baddeessa chimanii ibidda ergan baane dhagaan dhagaa dha'ee qaanqeen hin facaane ilmoo gadan qaaqummaa qofaan malee seexaaf ergan taane dhalchee guddifadhee manaa gadi yaasee tikaaf ergan kenne anuu otoon ciisuu fayyaatti raa ta'e lammii koo arargee hongeen edda dha'e daaleen koo dheebuudhaan biyyoof erga ta'e aayyo bishaan maaloo bishaan daa'imni osoo jettuu bishaan daawaa ta'e labatni eegaree edda gadarca'e jiraa maaliin jira firoota isaa dhuman gidduutti yaadatee lafatti ooftumee iyyee boboorratee fira maaliin qaba firri koo dhumeera walakkaan gorduubaa dhiigaan manca'eera ofii jedhu malee kan koo mana miti qe'ee warra du'aa awwaalcha firaati akka ilmoo qurxummii walirra naqame lafee yaabee boraatiif tolfame laftarraa bare'eefni seessaa dhufti waa'een bukoo golaa gurra ishii buuteetti jedhee waa dubbatee hafuura baafatee hafuura fudhatee qooqa gaddidhaaneen dhugaasaa waammate dhugaa koo golgamtu yashii koochoo jala aadaa jiraachuun koo ummoo ta'e mitiim yookaan isa daamii ka'ollaa qoraatti situ callisnaan malee yaa dhugaa koo osooti dubbattu toloonni si olii tsiyoon koo jannata yakkamtuun hin dhaaltu dalagaa ashaboon mirmixuu irraa jamtu biyya fardaa keessa waangoon hin garmaamtu haroo ta'e ciisee salphoonnan salphiftu nam jaldeettiin namaa maqaa koo nan faaltu anatti dhiqattee gadi natti hin tuftu raammoonna keessaallee booyyee lagaa waamtee na dhugee kalee dhiiteeffatee kottee isaa duudaan na keessaa ajjete dirreet ba'ee ciifnaan galtuu na si'anii warri chaayinaallee bootteen na guuranii natti gadi saaquuf daandii dheeressanii sibiilaan qabanii sibiila tumanii garuu mee yaa rabbi maaliif akkas taataa kaanoo xiqqoo fuutee hundaaf mataa goota guddistee na humtee maaliif na salphiste utuu duriitillee gorduu baasi waamnaan boroo dhaawwatta
tun lagan ceenatu ceetee dhufta. Kunnoo ka yaa Rabbii utuma tagartu horaa kattaa jalaa gadinatti kaatu. Ofii qulqullaa'u fanaan xurii bootu. Turimee yaa Rabbii durattuu atafaakkoof ta'ubbata. Rimiksiyoon godhe gurrisii hubata. Abeetu akka abbaateefa. Hamsa jedhu akka xiixxaa bofa. Kanaan innaa yaale garaan keenaaf laafa. Jedhee baran kadhe. Sagaleen kadhaa koo mana waaqaa ga'e. Gurraa as deeffatee waaqnis na dhaga'e. Gorsaa abbummaa isaa gurra kun na ga'e. Haramaaya boossee maaf garaana nyaattaa? Afaan masaanuu kee maaliif ergifatta? Harka konsiiyumee akkaman si gata? Garuu yaaroo koo. Cal jettee natti iyyuu nomaa bu'aan buusu. Akka bara Musee sanoomaa annaan roobsu. Hubadhu ilaali. Aantee koo kan jettu warrumti siif firaa? Waa'ee keef dhibaa'ee garaa filateera. Kanaaf yaaroo koo jiraataa magaalaa warra cina keetii waa miidheekkamadhu booree garaa guuti. Kunoo gaafa sana anis tolee jedhee fiingii koo fudhadhee jiraataa magaalaa afuufee waan maddee jedhee tan dubbadhe. Jaarraa tokko guutuu taa'insi taajjabe jiraatti qancaree fayyaatti of dararee sumaa fayyee lale ati garuu kana naaf hin barre qeeqxees nan agarre. Garaarraan mooree yemmuttii na yuusu daawwaan naa bu'ame maaliif nan fayyisu? Utummoon bukkee kee dirgaafadhee ciisu jedhi kanatti mi maaliif na buddisu? Sallee maal godhu ka darbe darbeera ka darbe dhiistanii ka dhufuuf jettanii ammatuu kaatanii seexaa godhattanii moggaatti baatanii natti marsitanii warra na xureessu narraa qolattanii silaamu gogaan koo quncaatee dibbee gowwaa taatu lafeen koo babaatee daaraatti deebitu malee yoo bishaan dhudduuf jettee baatee faarsuun nattu raftanii kaatanii hanumaan abbuuttu gosoota qurxummii ana keessaa raamtu na daakuu barbaannaan abshiirin nyaatamtu jedhee san kakadhu eenyuun na dhaga'e. Sagalee dhokfatee hunduu luluqqa'ee sila maaram jechuuf baateetti dachee. Jedhe gaa dubbadhu lubbuun gaafas jirtu. Sababa goguu koo ati soo kan beektu. Dhugaa maa dhossita maaliif hin dubbattu? Ergan du'aa ta'e anis akka abbaasa. Du'aan boolla bulee bu'aa maalii buusa? Maqaa koo waamtanii na tuttuquu dhiisaa. Bakka ciisicha qoqotaa sirribsiisaa. Dacheetti deebi'een dhaqee riphee ciisaa. Hanga jechuu malaa jedhee dudubbatee dacheetti deebi'uuf ekeraan tiratee afaan boollaa ga'ee boollarra dhaabatee hoomaa lagaara fuqquba afaan of kaayee of gatee joorge. Dhaggeeffattoota keenya Abrahaam wajjin mareen goone kana duwwaa miti. Torbee kutaa lamaffaa qabannee dhiyaannaa Gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirrachi bishaanii baay'inni jedhee Gurratti mi'aawa yaa'an sagalee cirrachi bishaanii baay'inni jedhee Darrafe dammaksa wayidu walaloof Lakawa mendomo hip hop makmaksike Darrafe dammaksa wayidu walaloof Lakawa mendomo hip hop makmaksike